Yesus fayyisaadha yaa ummata saniif right barsiisni inni barsiisaa ture barsiisni kun kan koomitii right wangeela Yohaannis keessa dhaqxee dubbistee argachuu dandeessa barsiisni ani barsiisu kun barsiisa koomitii kan eenyu ture kan itti kenname kan barsiisi jedhame barsiisaa jechuudha yaa barsiisonni ergamoota duraan darban hundi isaaniiyyuu fayyinaadha maaliif rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti nutti meera ولكن بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ميشنين إرجمتون هندنو إرجماني سبا قومو غوساتي برنوتا والفكاتا برنوتا توكو قفا برسيسون النسمة الله worship one true God and deny all false God واق أيو سدوغا توكو واق إسا واق ولي صبا هندمايو إيسا يسوس قامن واق قبوفي واق أيو تكا ولين واق تاوندندو يجول lamaan isaas jireenya kennuu hin danda'u. Maaliif yoo dispuutii uumame anaa fi abdii Muusaa fayyina kennuu yoo ta'e gaafa wal dhabne inni abbaa isa tokkoof konfiizinii ka'a jechuudha. So akkasii fayyina kan kennuu danda'u kan fayyisu ana duwwaa nan jiraachisa nan ajjeesaas jedhe waaqayyo okay. So kanaafuu isa awutooriitii kana qabutti amanuun dirqama jechuu barbaadeen. Tuufa Ustaaz salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaaz awwal foloo godha akkaawuntii haaraa kana. أستاذ محمد أمين شوفتيني توفي أنا أسوي توفى موديتر أنا باكن نوفي نمول سينسين سادتي ما هو سؤال سوبر بعد أنوني أسا أيه ما سوى ما لكم قبل بكس سوبر بعد شنو سبي يسوس كجتو دبدوتي Yesus dubbat kan Yesus ofiin jettu kun isheen wannaadha kun intala dubartiidha na fakkaata miira keessa intee jirti isheen komentiin malee dubbachuu hin dandeessu hafuurri ammas irra jira irraa haa rukutamu maqaa rabbii kanaafuu barsiisni warreen kanaan dura darbanii hundi isaaniiyyuu wal fakkaataadha. Waaqa tokko waaqessaa, waaqolii tolfamoo, waaqolii sobaarraa fagaadhaa. Kana laalchisee abboommiin jalqaba Museedhaaf kennameyyuu waaqayyoon tokko waaqeffachuudha inni jalqaba inni dursaa. Waadaa haaraa keessatti Yesuus yeroo kana dhugoomsus Maarqos 12:29 irrattis koomaandiin inni ajajni abboommiin inni hundumarra caalu dhagaa Israa'el waaqayyo gooftichi keenya kophaa isaa gooftaadha. Abboommiidhuma sun waan deeggaru jechuudha. The greatest of all commandedha. Commandii Museetti illee jalqaba kenname sanidha jechuudha. Wal fakkaataadha. Ammas maal jedha Yesuus waa'ee jannataa wal qabsiisee yeroo dubbatu paradaayiz yookiin immoo jannata galuudhaaf yaa gooftaa kan naan jedhu osoo hin taane warra maal godhan jedhe warra abboommii eegan abboommiin sunoo dhageessanii inni jalqabaa waaqayyoon qofa waaqessuudha jechuudha. The first command. Abboommiin inni jalqabaa, ajajni inni jalqabaa. Okay? Monoteizimii jechuudha kun tawhiida jechuudha bara. So gara karaa dhugaa kanaatti koottaadha. Karaan milkii, karaan jannataa hin jiru kanaan malee. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam akka araarama addunyaa guutuutti ergaman. To white and black, Araban and Arab. Gurraachaaf adiifis hawaasa keessatti dhalataniifis hawaasa sanii ala jiran hundumaatiifis isaan erge Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. So karaan milkii kana malee hin jiru. Rabbiinis quraana isaa kabajamaa keessatti ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نمني إسلام مان على منتي غير برابر بعد ربي سرائم فود مالف ربي نبيكو أنتف. أمانتين سون أمانتي ربي براو سونتان مان ميديو أنتف إيجود. Okay. Maalif Rabbiin amantii kuma kudhan ilma namaatiin hordofaa jedheen ilma namaatiif hin kennu, right? So amantii dhugaa sun qabadhaadha. Inni yoo maallaa amantii ilmi namaa irratti dhalate. Maal Quraana boqonnaa 30 suuratu Ruum
آية صدم مفارت ربي سبحانه وتعالى نبي محمد فأقم وجهك للدين حنيفا دين فودك غير أمنتيك أجيلا أمنتي سرور دبين قبنتنا نسي قطع درجازور كالتي سنكبر دين إنه مالنا أمنتي المنا مارت أممو right أكاسي أما سدبرتان إرجما ربي صلى الله عليه وسلم all human being born a Muslim either his mother or father make him a Jew or a Christian or a Magian right كنافو جلكب المنما هندنو غافا دلت اسلام مرت دلتيت هذا يمكن اباساتيتو يمكن يهودا يمكن كريستيان يمكن وروامبرا ibiddaatu waan maatiin sun akka worship godhan akka worship godhu taasisu jechuudha. Ani gaafan dhaladhe islaamummaa irratti dhaladhe gaafan guyyaa muraasa ta'u bataskaana Giyoorgisiin geessanii achitti na cuubsisanii jechuudha. Right? Akkas. So isteetiin irratti jalqaba rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa na uume islaamummaadha jechuudha. Islaamummaan maali? Kan jedhuuf maybe your connection na hojjete isinitti agarsiisa. Kaleessa nam tokkotu dhufeet quraanaa fi macaafaan alaa jedhee gaafate. Connection na hojjetaan jiru. So isinitti agarsiisuudhaaf ture. Google irratti dhaqxanii what the one who submit himself to the will of one God is called in Arabic jettanii osoo jecha kana barreessitanii Muslim jedhee isinii fida jechuudha. Google irratti amma namni fedhii isaa hundumaa guutummaa guututti rabbiif of kenne Musliima jedhama. Nama rabbiif ajajame, nama rabbiif tole jedhee jechuudha. So islaamummaa keessatti kan waaqeffamu, kan tole jedhamee jala deemamu, kan wiiliin ofii guutummaatti itti kennamu Allah subhaanahu wa ta'ala rabbi tokkichadha jechuudha. So rabbi kanatti osoo hin amaniin, osoo isaa waliin bariin, osoo ajaja isaa fi abboommii isaa hin godhiin addunyaa kanarraa hin darbiinaa. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa kabajamaa keessatti walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun. Don't die, don't meet me unless you become a Muslim. Haala musliima taataniin malee, haala rabbiif masakamtaniin malee akka hin duune. Maaliif waan sun booda nama eegatutu konsekwensiin sun booda jirutu baay'ee badaa baay'ee hamaa waan ta'eef rabbiin ni beeka waan ta'eef. Kanaafuu gara karaa dhugaa, gara karaa qajeelaa, gara karaa ergamtoonni kanaan dura darban hundumti nu barsiisaa turan kanaatti kottaa isinii jechaa jira. Kanaafuu islaamummaan amantii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hundeessanii miti. Kun kijiba warri lixaa dookumentarii fiilmii fi kitaabota garaagaraa qopheessanii addunyaarra labsanidha. Abrahaam musliima ture. Kana ilaalchisee rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa kabajamaa keessatti ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Abraham was neither a Jew nor a Christian. He was the one who inclined toward the truth, worship one God, and follow monotheism religion. Nama rabbi tokkicha qofaatti baasee gabbaru ture. Warra rabbitti waaqindeessan irraa hin turre. Quraan boqonnaa 2 ayata 131 irraa kaasee asii gadees gaafa dubbistan ani submit of godhe jedhe Abrahaam jechuudha. So gaafa islaamummaatti si waamnu amantii Abrahaam fa'aa amantii ergamtoota kanaan duraa qabadhaa jennee si waamaa jirra jechuudha. Right? Dhageessanii jirtu hundi keessanuu. Boru dubbiin amma asitti dubbanne kun ragaa isin irratti baati. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa kabajamaa keessatti amantii rabbii biratti fudhatama qabu. Amantiin rabbiin beeku islaamummaa qofaadha. Inna diina inda Allahi al-Islam. Amantii jechuun rabbummaan birattu the only acceptable religion in the sight of Allah is only Islam. Akkas. So kana dhageessanii Nabi Muhammadinu sallallahu alaihi wasallam rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkas jedheen yaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati nama barbaadde nama jaallattu karaa kanarra hin qajeelchitu garuu akkam rabbiin subhaanahu wa ta'ala abbaa fa'ee karaa kanarra qajeelchaa. Right? Guidance is from Allah. Innaka la tahdi man hababta walakinna Allah yahdi man yasha. Right? Akkasi
Yesus ati yoo dubbatte maal qaba? Yoom dhufte garuu? Yesus akka ol fudhatametti beekna nuti. Ani nagaan alhamdulillah wallahi. Na dhaggeeffachuu dide bar Yesus. Miti. Inni Yesus nagaa miti jettiin. Akkasaan dubbifadhu siin jedhe utuu isa sanarraan fudhatiin kan qaddarbitee maayidha. Maaf dhugaa walta'eeti. Yesus amma Yesus ani billaa fiduufan dhufe jedha akkamitti jireenya namaa kenna jettaati. Macaafa keessaa Bakki kana. maal dubbisireeti? Hinumaayyuu maalifan dubbisaree wangeela keessatti macaafa keessatti koo Waaqayyo ana duwwaatu Waaqayyoodha ana malee fayyisaan garbiraan jiru jedha bar atiillee obboleettii Yesus miti akkasiin jechuuf ture maqaa keenyatti mimee jalqaba. Inaariin garuu. Amma otoo isinirratti baruu baatan haca barbaraatu multu bini asirra. Haca barbartuu. Al tokko qoy maqaan keenyatti rakkoon qabu nuti na cabarabbarru wallaahi na cabarabbarru nuti. Wallaahi na cabarabbarru qaba. Maanni kun dhugaa hojii al tokko please. Maqaa keenyatti miti maqaa keenyatti mi ani Muhammad Amin hin jedhamu. Waan barbaaddeedha ayi malakkata. No maqaa keetii yoon si waame irra wayya. Maaf na yaamta? As waliin gaaffiin si gaafadhaa atis na gaafatta. Gaaffii maal na gaafata? Ragaa sitti fidaan qaama furannee akkamiin wangeelli koo itti maa jedha malee ittiin mormina jedha warroota akka keessanii kanaan. Siniin mormuun hin barbaachisu. Tole dhugaadhuma natti mi rakkoon qabu wayyee natti himta. Hin fudhattu dhugaa nama dhugaa beeku dhugaa fudhata. Tole jannata eenyu nama galche? Yesuus. Yesuusidha. Tole ragaa wangeela fuuldura keen. Maal gochuuf? Nan dubbisa kaa bakka Yesuus jannata nama galchee. Ati eenyu nama galcheetti yaadda? Eenyu nama galcheetti yaadda? Waaqa malee aangoo namni wayii si galchuu danda'are? Waaqa kaa Yesuus miti waaqadha kaa waaqni waaqa bar waaqni waaqa Yesuus. Waanni kamidha? Waaqni ana duwwaatu Waaqayyoodha seedu. Waaqni isa Yesuus Waaqayyoo koo Waaqayyoo keessan jedhe. Dhugaadha Allaam. Moo maamidha? No lakki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waaqa miti. Waaqas ta'uu hin danda'u. Al tokko qoy kana waan si gaafadhe qofa naa deebiseeti. Nama gaadhaan taane waaqa taane. Al tokko jannata kan kennu yookiin immoo jannata kan nama galchu waaqa isa Yesuus Waaqayyoo koo fi Waaqayyoo keessan jedhe waaqa Yesuus suntu jannata namaaf kennuu danda'a. Kan jannata namaa galchu Waaqayyoon duwwaadha. Ati jannata ofii keetiif galchuu hin dandeessu. Waan sun immoo yoo Okay, Waaqayyo isa kamtu nama galcha tole. Yesuus moo Waaqayyoo waaqa Yesuus? Waaqa meeqa jira? Waan tokkodha. Okay, waaqni waaqa abbaa waaqa ilmaan beektooti. Tokkodha. Isintu addaan qoode foon keessaniin akkuma barbaadeenti addaan qoodan malee tokkodha. Okay, waaqa abbaa moo waaqa ilmaan nama galcharee amma maqaa kee sonatti himte gaarii ture garuu Yesuus jedhee si waamuun maqaa waaqa keetiin akkamittiin si waaman? Waame rakkoon qabu achiin ho'isii dhufu. Maqaa isaa namni yaame hin badu nyaatamu. Seexanillee sirraa deema. Maal maqaa waaqaa baafataa namni? Ustaaz Abdii deebitanii? Maqaa kootiin jenne yaani Yesuus malee jireenya duwwaa. Itti fufii Muhammad ni jira. Tole Yesuus moo Waaqayyo isa Yesuus waaqa koo jedhe suntu jannatan nama galcharee mee? Yesuus malee waan kan biraan jiru kan jannata nama galchus waaqa duwwaadha. Waan sunis immoo Yesuus Okay, baay'ee gaarii tole. Waaqayyo erga Yesuus qofa ta'ee Waaqayyoo konni Yesuus jedhu sunoo maal dharee osoo erga inni ofiisaa isa qofa isa malee waan waaqni biraan jiru erga ta'e inni Waaqayyoo koo jedhu sunoo eenyudha? Wanni biraan jiru Yesuus hin qofa. Inde Yesuustu jechaa jira bar Waaqayyoo koof Waaqayyoo keessan jedhe bar. Qoyiti kan Yesuus kun maal si lallataan akkatti si nyaata? Lakki na nyaanne innoo lakki abbaa nyaatu nyaate malee ana na nyaanne wallaahi na nyaanne. Maal ana na nyaatu? Kan jiniidha nagu gamisi dhaba.
warra Yesuus lakki rakkoon qabu homaa jinniin bar abbaa jinniin haguugee ni qo'e isa booda laalla rakkoon qabu tolle erga Yesuus siif waaqa ta'e inni Yesuus waaqa koo jedhu sunoo siif maali? maal jetti nuti Yesuus Kiristoosii isin ifa biyya lafaatiin hin jedhe dukkana hojii wal mormuu hin feenu. Isin immoo dukkana waan ta'eef rakkoon qabu maal kana dhugaanatti ni kaate dhugaana barsiisi rakkoon qabu tolle rakkoon qaba abbaa dukkana keessa jiru inshaallah rabbumaa ni beeknaa nuti dhiisi rakkoon qabu al tokko gobazii sitti meen jira rakkoon al tokko akkana jedhee deemtaa tole Yesuus qofa haa ta'u tole inni Yesuus waaqayyoo koo jedhu sunoo maal dharee isa qofa erga ta'e waaqni waan ni baranti inni waaqa koo jedhe qoy macaafa wangeelan fida gareet wangeela fiduu baattee kan barbaadus fiduu Yesuus malee waan hin jiru jireenyaan illee nama geessu Yesuus laal argite laa macaafa qulqulluu qabadhu viidiyoo tansii qaba yoo nama nunaan jette rakkoon qabu akkas maafin sitti maanii furatu waan ta'eef sitti namoonni jira karaan dhugaan ana qofaadha Yesuus kanaafuu hin furatu erga Yesuus waaqa ta'e waaqni Yesuus maallaa no qoy haayilaayitan itti godha laa paarkeriidhaan haayilaayitan godha viidiyoo tansii Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ifa malee naa godha astagota kennu hundi keessanuyyuu. Intala kana Yesuus ta'ee kan ofirraa miiktanii isin maal godhuuf waliin haasoftanii achi garagalan wanta isin qaattu. Meenu na jajjini dhiisoo bareetti keenya yoo ajaa seenteef qabaatte dubbadhu waan gara biraa baarakallahu fiik dhiisi. Waan biraa dhiisi yoo ajaa seenteef jiraatte. Hajaan seeneef intaluma kana ofirraa buusa. Dumbaala jedha ofirraa buusa. Galatoomish. Itti ofii yoo madamina. Mucatti amma viidiyoon itti siif qaba. Yesuus qofaadha jetteeti. Yesuus waaqa erga jettee inni Yesuus waaqayyoo koo jedhu kun maal akka ta'e natti himta jechuudha. Laal. Yesuus waaqa. Isa gobazii miitu godhadhaa ka warra mool seentan. Yesuus immoo ana hin qabin. Ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane gara obboloota koo dhaqee ani gara abbaa kootii fi abbaa keessanitti gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessanitti ol nan ba'a jedhii isaanitti anaaf himii jedhee Maariyaam Magdalaatiin isheen Magdalaatiin akkana jedheeni Yesuus. Waaqayyoon Yesuus inni gara isaatti ol ba'u kun eenyudha inni erga inni ofii isaa waaqa ta'e gara mataa isaatti ol ba'a akkanaan hin jenne. Sagalee kootiin jiru naan jedhaa ka. Kee jira madame hin jirti. Gobazii. Qaxalee dubbadhu ka waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessaniitti jedha Yesuus ilaa. Erga inni waaqa ta'e waaqayyoon isaa kunoo maal ta'a? Walitti meeqa? Hayyee tole Maarqos bira dhaqu. Kunoo inni hundumaa irra caalu dhagayyaa Israa'el gooftichi waaqayyoo keenya kophaa isaa gooftaadha laa Yesuustu jedha laa kophaa isaa. Baay'ee baay'ee gaariidha tole. Waaqayyo isa jireenya kennu immoo sitti agarsiisa laal. Ana duwwaatu dha macaafa Isaayyaas raajichaati laa. Ana duwwaatu waaqayyoodha. Ana malee fayyisaan kan biraa hin jiru ana malee.
ana malee jedhala. Inni kun isa kamidha? Yesuus isa kamidha? Waaqayyo jedhala. Yesuus malee too jedha ta'e ana duwwaatu Yesuusdha. Osoo jedheera tole Yesuus Waaqayyoodha tole. Al tokko qoy kana eegi nagaadha alhamdulillah nagaadha gobazii baga nagaan dhufte gara mana fayyinaa. Eenyudhaan dubbachaa jiru? Nagaadha gobazii. Kanaafuu Waaqayyo lakuno isa kana qofaatu fayyisaadha jechuudha laa. Ana qofaa jedhe laa wal wajjin osoo ta'e osoo imaataadhaan ta'e hafuura qulqulluus asitti itti daballaa ilmas insarti goona jechuudha. Idiitimmoo goonu kana kun sagalee waaqaati kaa sagalee waaqaati jettanii ergatti amantu taatanii. Kan itti dabales kan irraa hir'ises adabbii qaba mul'atu Yohaannis keessa gara dhuma